daa'ima kiyya barbaadde daa'imni kawullee naaf hin deebine bakka naajjeesan yoo kam dhageeffadhu ka galtee mana sanitti yookaan hajjii harkatti yookaan jaartii hajjii harkatti du'uu barbaaddaami. Du'uu barbaadda. Ilalaan naa dhagee. Daa'ima tiyyallee dhabee qabeenya kiyyallee dhabee raasaa kanan taa'u uummanuma sani galee du'uu barbaadettee mire. Dubbii tana naa qabadhu sabboontu. Anillee siif jecha taa'u achi galuu barbaaddaa mire beena fuudhee siin gala. Wannini ijoollee bira galtuuf hin jirtu ijoolleen mana jirtu wayitu hin jirtu ijoolleen baatee jirti. Dhageeffadhu ka. Anuun argine sodaatanii manaa baanii jiran ijoolleen na dhageeffadhu sitti maal. Namittiin akka aadaa namaatti hin jirtu. Yoo galuu ka barbaadu taate haadha sabboontuutitti himi sabboontuullee fudhadhu nama biraallee fudhadhu manuma hajjii sanii osseeni asuma na ajjeesaa jedhanillee hin dhaqaase wajjin. Hin dhaqa akkamitti sabboontu mana kiyyatti galchee ati isii cuubee qabattee isii eeddaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشمار كفونك بجمتوتا في هرتوتا هي كم بكت نجني كنكو أن الربرك اسم رجع أرملك قبل تبتنك مقدر رجعلتو أنا بدت أرجما أسوان قبل بسنة زدني من جعلتو سلام تري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم جرتو دوتوتا في كم بجمتوتا كينيا جرتو بجراتن بكسين جرتن هندنا جينيا جراتو. أكسي أرمان بتني رجعلتو نسان باتي خجتني abdiin baay'ee tokko caaltulee aarii qaba sababbiin aariitti qabullee haga inni fin baay'een dubbistu maaliif uummatee shakkee haasi hin dubbisinii jedhee jetteen jennaan caaltuleen dubbisuu dhiste garuu har'a caaltuun sun abdii barbaaddu gara malee abdii si barbaadannaani nan barbaadin deem jaasqa barbaad jedheen lollolee manaa ba'e garuu ammoo xaangallaalu dukkaana oobsitu jira amma as dhufa sani achitti na deebisi maasatiin deebu fadhaa yoo deebu maasatiin du'aa jetteeti abdiin kasatti abdiin ni deebisamoo lakkisin deebisuudhaamoo nannaqu jedhamoo waa inni jiru ka hojjilaata kaameraa hidhuufannee teenye isa eena seef qophituun afaan turaadha isiniin jedha. Egaa abdiin sababa kiyyatti manaa ba'ee sababa kiyyatti jaartiin ajjisuunis itti roorristee bakka manuma kireeffatee jiru keessa jiraachuu dadhabee manuma isaa keessa jiraachuu dadhabee akkasitti sababa kiyya manaa ba'ee waan ta'eef yaani bakka daa'ima koollee dhabee dura daa'ima kiyyaaf jecha nu as taa'aa daa'ima kiyyallee arganne bakka eenyuuf jecha jiraadha yoo na ajjeesanis na ajjeesan rakkoon qabu bakka manuma sanatti dhaqee du'aa jechuudha. Gaaddisee dhumaaf abira taa'ee achumatti na ajjeesanii ani fi abdii fuudhee gara manaatti deebi'aa jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaan gadhuma sagantaa keenyatti nu hordofaa daa'ima kiyyallee dhabee qabeenya kiyyallee dhabee bakka waan sabboonturrellee taa'ee sabboonturree lakkisuuf hin jiru kalaas achuma gaaddisee fa'aa biratti deebi'ee jaartiin humte hajjiin sun maraatittiin sun achumatti harkuma isheetti du'uu naa wayyaa jechuudha. Achumatti na ajjeestu ishiinis ajjiinis yoo na ajjeesan na ajjeesanii bakka abdiin illee sababa kiyya manaa ba'ee mana namaa taa'ee akkasitti lama taanee nama rakkisuun baay'ee ulfaataa baay'eedha sabboontu rakkisnee jirra baay'ee dhugaa rabbi baay'ee natti ulfaatee jechuudha. Kanaafuu abdii deebisan gara manaatti deebinaa jechuudha. Ani gaaddisee biran taa'a achitti waan barbaade naa gootu jechuudha. Jaartii hajjii sunis amma abdiitti loltu nattaa loltu jechuudha. Abdiirraa waan tokkoyyuu dhimma hin qabdu waan ta'eef anarraa dhimma qabdii abdiin sababa kootiif waan ta'eef bakka an achuman isaanii dhaqaa jechuudha. Achumatti waan barbaadan naa godhanii. Kanaaf hanga dhuma sagantaa keenyatti nu hordofaa affeerraa keenya. Salam alaikum ninjira. Salam alaikum nama ninjira tokko morii namatti dabalamta. Maal wal dubbatu jirti bar. Sabboontuun nyaata yoo jiraate naa hojiirra dhufaa jira dadhabee jira. Si dubbisuun jirame. Ganama maas hin jedhe sabboontuun. Maal nan jettu? Maas hin jedhe. Amma waan ganama naasin gammas dubbisu jirti. No. Wanni maas hin jedhan. Ani mucayyoo tanaan wajjin dubbachuun barbaadu jedhe moo hin jenneen? Fe'umna kana dubbachuun barbaadu. Gaafa nama ta'e na wajjin dubbadhu. Gaafa nama ta'e. Maala horiidha. Ammoo horiidha yaan. Ammoo horiidha yee. Horiinuu kabajaa qaba bar horiinuu bar. Harroon jedhan maqaa qaba horiinuu. Booqaa kiyyanii maqaadhaan. An guyyaa meeqas jira guyyaa takka bar abdii salaam alaikum naan hin jenne. Bidhee bodhee mana kana dhufeeti. Ani yoo galatti si oole malee gadoo an sitti oolen jiru yaa akki na wajjin haasa'inii bahinarra. Sabboontu nyaata fedhaani. An hojiirraa dhufa. Nyaata siifin kannaati garuu waan isin si barbaadira bareega. Wanni isin na barbaaddu maal deem jaarsa kan kee barbaade.
لا إله كيف دائما جالسة كم كوبر بعد طيب حاجة سيرا فوتو كدرا وان سنجي ترا فوتو إيه إيشين كاو أنا ما هجانا ما باسو دندو ميتي كم لما جانا ما باسو دندو خلاص أنا وانا ما هجانا ما باسو دندو مسكين يعني وانا سنجي ودا كام إن نجاو مال قرن كبور أكم قرن قبلكم مالي كان ستجيب إرجع فات كيامتي كنا ما دقيسة بدو ترتامي كوني يرونا ما دقاو نما kabaja naa qabu ni dhagaa nama kabaja naa qabne dhagahu mushi nama dira kabaja sin qabne reabdi an kabaja sin qabu osoo kabaja naa qabaateeti osoo kabaja naa qabaate guyyaa meeqan mana kana keessa jira dhiifa dhuftee maaliif nan dubbis dhiifa masin jedhe abdi dhiifa manaa godhi sababnummaan dura maal an badimmaan tiyya maal jedhe ana daa'ima kan keessa jala balleesse waa'ee daa'ima hajjii anatu sirraa fudhate waa'ee hajjii jaartii hajjii tana anatu itti gurgure isaa miti sababna abdi sababni waan biraati wanti si dubbisuu didee sababa biraati kanaaf si dubbisuu didee amma dhiifama naa godhe abdi amma dhiifama illee si gaafadhe yoo barbaadde miila irratti kufee dhiifama si gaafadhe laa miira kiyya irratti hin kufini miira kiyya irratti ma ufta ati maaliif gurra jabaatamatti tan sabboontu an gurra kan kee dha'ee ani haadha sabboontutti wal lolaan malee dhiiga akkasi keessaa nan sitti miidhaan ay maal balleessanii maal goota isheen waan maal si gooteef يعني أن خلاص يعني سبونتو أن ستي مينين أي نتيم تجمع جروس وان سيفل بروان ضروري نوان ضروري حاجة قدور حاجة قدور مال لقي فدوكا هاي أن ما سيدا كيفد أنا يوم أنا كيا ديسة كابينيا كيا ديسة سبا يسي بدي يسي نماز كرا قلتين أنا مات يا هات سبو هات تنتي غورسيتي جنان هذا تنتي جلتو سنة كيفتي نا أزغر قلتي تونا هيا ما أرتي رب سنيد نما رب سنيد وما أنتو سجاي رب سيدا بعد أكمل تمان تناجي سبب كودي من ما رب سجرتا رب سومتي ما أما وان كان إيش دبدي ورا فوت جواز سند تهاجر فوتو أجا أما وان سينجر أبدي ما نانجي تري أما غرمانات قالتا غرمانا كيتيت أنيك أني سادس isiin gara manaatti naga mana kan kee jiraataa jira haadha sabboontuu bira jiraati la ara fudu ga hafitatu haadha sabboontuu bira jirta gad dubbadhu mee tamaamish gad dubbadhu ani sadis haadha sabboontuu bira jira haadha sabboontuu irratti illee ba'aa taani bakka jaartiin ajjeesuunis ajjeenis yoo ajjeesan na ajjeesanii gaaddisee fa'a biratti galle la dhageeffadhu na dhageeffadhu koo suu gara biraatitti hin darbin no koo ana musi koo haadha sabboontuu irratti ba'aa taaniin abdiin baqoy ati ji'amee as jirtaame abdiin ba'aana ta'e nyaatee na fixee bishaan manaa fixee shaayee manaa dhumattee sukkaaree manaa dhumatee rakkannee akkana du'aa jirraa jettee sitti himatte natti ni manne ati maasina kutarake fudu zinjiriti waan isiin nagoote mo sabboontu hasa marake fu waan kutte mee dubbadhu mee maal feetame hayesin kukusin usidage fadu ati illee mana kee dhabdee oliif gadi hin deemini hojii kee irraallee olii gadi hin deeminiiti kanaafuu mana keetti galtee akkuma duriitti tasgabbiidhaan hojii kee illee deemtee mana kee teessee akkamiin mana gala mana irraa kana aariyaate mana dhagee eebaan sabboo caaltuun maal haasofti mana kiyya akkamiin galare mana irraa kana aariyaate masaanuu tanteeti illee suma faanan gale sintuqan yoon si faana gale sintuq qabdi sababa kooti wal loltuumi ani illee gaaddisee na ajjeestu illee na ajjeestu bakka kanaan booda sintuq qabdi ishiin si xunnaana naaf ishiidha. Ati maal jechuu barbaadam? Suma faana manatti galan je gaaddisee fa'a biratti galan. Naan galle. Wajjin galla. Wajjin galla maa keenyatti wajjin deebinaa. Kanaafuu hin galla waliin. Eessa galte? Manuma sanatti hin gala gaaddisee fa'a biratti. Daa'ima koollee dhabee mana koollee dhabee meeshaa koollee dhabee maaluma fayyaduu firee kalaas na ajjeesanii dhaqee achumatti na ajjeesanii. Anuu du'uun barbaade bakka. Maaluma fayyadame amma daa'ima koo dhabee waan hundaa dhabee maalimee faayidaan koo kanaafuu nan gala sifaan ka hin galla yaani mana kiyya galtamu mana keetti hin gala gaaddisee biratti maa maraataadhaan annama maraatee nama fayyaa hin qabne akkanan amma maal goota mee rabbi jedhiiti osoo namni mana kiyya galallee na ajjeesan na mana kam hin qaban ani hin qabu kalaas manachi hin qaban tayi mana kiyya galtee maal wonnati gooto sinduq dinitumtu sun sinduq nani jeshi lamaaniin keessaa baasa hin ta'u akkanatti akkamitti hin ta'u eela akkitti hin taane kanaa yaad sababa kootiif si xuxximi kanaan booda daarii kegeenyan anaaf ishiidha dhageeffadhu gurbaa waggaa meeqaa akka harreetis dhiitaa ture san isiin fuutee amma dhiittee namni itti himatan hin jiru
hajjiin dubartiidha isiin dhiira taatee jirti. Waan inni keessa jiru ati quban qabdu. Kana qofaa miti mana badee qoisii hima dubbii keessa beektu ati. Keessa beektu budaa nagaree nyaatti. Gurbaan mana badee intala biraa qabatee intala biraa tiggaleeti namittiin akkuma waan itti goote jabdullee olii gad deddeemtee barbaaddee argitee laal kokkee tana qabdee harkisaa manatti hin galte. Manatti hin galtee akka namaatti ittiin jiru ta'u ofiitiifu. Maasi ajjeese? Isiinuu dhageeffadhu ka isiinuu anallee taanaan hajjiillee taanaan sillee taanaan dhiisuu hin dandeettu. Anamma fuudhee ollaa kiyya ijoollee bira yoo galche yoo mucayyoon tun dhooftee mucayyoo tana waa goote isaatu ajjeesiisuuf achi fidee naan jedhan. Dubbii akkasii fedha. Mana kiyya adduu taaree? Laa sintuqinga sababa kootiin sintuqini. Laa waan naa yaaddeef galatoomade. Naa yaadin. Amma hin galtu jechuudha. Maal ana faana hin galin. Dhugaa dubbachuu yoo man. Laa si faana hin galin. No. Walumaa hin galla. No an hin galu kaa kalaas akkas taana ana siyyuun bahu. Akkamitti asiin baatu? Maal godha? Kai mana keetti galamu. No wanni gaafa haati sabboontu isinuu gaafa. Haati sabboontu illee numa faana deemtaa. Naa dhageeffadhu haati sabboontu gaafa machiin isii itti ka'e isinuu amma yaa saree kana yaa maalii kana. Baatu malee maaliin taatu malee itti amare gaafa machiin itti kaate. Amma ammoo haga naga qabduuf asuma ta'a. Amma deebichu mana keessatti. Namittiin na tumti namittiin dhageeffadhu ka jaartiin hajjii sun na tumti isii tuxxee jennaani jedhani dubartii tuquun dhooggaadha seera keessatti hin beektaatu. Bara wajjin gallas ni jirti bara. Sababa kiyyaatu bujeeni wajjin galla afaan roosiif hin galu. Sabboon caaltu akkuma dura jadhistetti cadhisii. Daa'ima tantee barbaadadhu. Mucaa kanallee barbaadadhu man jiru qaasaa. Maal daa'ima cadhiste meeshaa wayitii miti kalafa barbaaddu. Mucaa kisii itti jabeessi. Mucaan hidhattaa deemu. Usun mucaan ammoo osoo caaltuun hiisiste hajjiin ol jedhee salaata. Sababni hoo namittiin asirra oofaa jirti. Akkanatti karakkaraa jirti. Kan isaanii nan galchu abdii. Amma kan hin galla. Amma wanni galiitii kana si yaadachiise maal? Kana sadillee anaa jecha rakkatiin kaabdee. Isallee baattillee rakkatte baattee saniif bataa kan. Sabboontuullee nuti dadhabdee wallahi. Dhiisaa dadhabdee waati sabboontu birrii yoo taateen kennaafi maal wanni isiin nu dadha dhiisii haakii wayi nu baadhataa jirti moo? Kee maali nu baadhataa jirti ishii miti kan dalagee nutti fiduu ishee. Maa nullee dalagataa jirra birrii yoo taateen kenninaafi. Birrii loo ta'an ta'in gaa nuti namatti hin kennaaf argineeti damooza kan kee guutuun akka naan jetteedha. Hai ati sabboontuullee nama. Kan hin jettu maqaan balleessi. Dhiisi amma maal kun uummattiin isii as jirtiimi. Haadha sabboontuu maqaan balleessi. Ati waan hin beekne sitti garaa laafti. Ana ammoo eeda naan jette haakii waan daladdu qabiitii fidii naan jette. Haa nama sitoo dhagaye nama sitoo haa tuun qabduumi maan fidimee kiraa manaa naan jette. Keessa kukkuttee jirti amma abdii. Dhiisi argineeti. Keessa kukkuttee jirtaan sin jedhama. Amma si wajjin ni galtama hin galtu. Laa wanni na wajjin galtu dura maaliif mana kan kee dhiistee baate amma wanni na waliin galtu maali? Dure ajjifana wallee ajjina dambe aare baye daa'ima kiyya barbaadde daa'imni kee wallee naaf hin deebine baqa na ajjeesan. Yoo kam dhageeffadhu ka galtee mana sanitti yookaan hajjii harkatti yookaan jaartee hajjii harkatti du'uu barbaaddaami. Du'uu barbaadda. Ilalaan na dhagee. Daa'ima tiyyallee dhabee qabeenya kiyyallee dhabee raasaa kanan taa'u manuma sani galee du'uu barbaadettee mire. Dubbii tana naa qabadhu sabboontu. Anillee siif jecha hin taa'u achi galuu barbaaddaa mire beena fuudhee siin gala. Wannini ijoollee bira galtuuf hin jirtu ijoolleen mana jirtu wayitu hin jirtu ijoolleen baatee jirti. Eessa baanii jiran? Dhageeffadhu ka. Anuun argine sodaatanii manaa baanii jiran ijoolleen. Na dhageeffadhu sitti maal. Namittiin akka aadaa namaatti hin jirtu. Yoo galuu ka barbaadu taate haadha sabboontuutitti himi. Sabboontuullee fudhadhu nama biraallee fudhadhu. Manuma hajjii sanii osseeni asuman na ajjeesaa jedhanillee hin dhaqaase hojii. Hin dhaqa akkamitti sabboontu. Mana kiyyatti galchee isii cuubee qabattee isii eeddaa mucattiin simaa achitti arginaan ila laalaa kunuun ajjeesiisuuf videetti suuraa si kaasteetuma achi garsiiste dhumate dubbii. Kanaafuu ana rakkoo ofii rakkoo keessaa bahee abdii rakkoo keessa seensan jedhiniiti. Rakkoo keessa seensisuu miti abdii. Wayfaallaa Anaaf jecha dhaggachaa jirtaan siin jedhe mani. Kanaafuu manatti galla. Mana kiyyatti osoo hin ta'in mana keetti galta. La manuma keessatti hin galle. Mana isaa mana ijoolleen mana gaafa gaaddiseen fa dhufte
mana gaafa jarri mana dacha'anii galan guyyaa san koottu. Amma bakka gaaddiseen fanjirreetti wanni ati mana kiyyaa gootuuf hin jirtu amma booda dubartii takka mana kiyya wajjin seensisu ka duraatu nagahee jira caaltu waan daa'ima tanteeti si wajjin waajjira poolisaa dhaqxee hajjii iyyatta si wajjin jira. Ingaltuudhaan. Sagala. Ingallabeen mana bakkeetti Akii hadha waa'ee galiitiif jinni natti hin dubbatin si'ii miti amma ati sabboontuu osoo galtamoo abdii mana kanaa baatee galtamoo hin galtuu jettee osoo isiin asitti haadha ofi goote mana kanaa hadhan bahu hojiirraa dhufee bara dadhabeen ilma namaati. Deemi waan nyaataan of Tapi amma afuura baafadhu booda deemtanii gama huccuu sana qabatanii. moo haadha sabboontuutu isin ergan naa galaatu hin jiru haadha sabboontu jaarsummaa isin ergate siif si Jaarsummaa maaliif? Kamaa jaarsummaa. Maadha sabboontummaa qalleessi taate. la an eengadda mana kanaa bahee jennaani bakka hojiitti sabboontu wajjin na dhufanii maqaan hin balleessin gabbaatee jetteeti achitti hira kadhatanii sabboontuun tunillee deemuu diddee jennaan kabajaaf jaalala isii qabu jecha dhufe silaa achuma bakka hojii kiyya kaartoonii afadhee rafa'anii ilma namaati hin du'uuti. Mi waan kamaatu fidema. Amma haadha sabboontuutu jaarsummaa isin ergate moo caaltuun wagga caaltuun ji'a meeqaa asteette hadha mana kiyya galtee jaartii hajjii naa tumti. An jaartii hajjii tumuu dadhabe. Ati dhiidhagaa ati tumuu hin dandeessu nuti immoo dubartii akka walii waan taaneef nuti tumuu hin dandeenya. Tola si oola naan jette tola naa oolu feeta. Yoo tola si oolu naa si oola ittee birrii ana kenna ijoollee biraa dubartii itti bitiiti mana oseenanii mataa isii qabanii irraa haadanii tumanii gadaa dhiisanii. Malee atamma dhaxxee jennaan tokkoffaa daa'imni tanteetuun illee si jalaa baddi. Dhuftee na tumtee na ajjeestee meeshaa na jalaa guurattee siin jechuu dandeesse. Sawlaala sabboontu. Kanaaf an akka namaatis si ergaa wanna si gorsan dhageettu illee ukkaamamee akka dura teettee taa'ii garuma seeraatiin daa'ima tantee jala deemadhu nullee jala sii deemna hin tuqin amma yoo achi ati dhaxxe akkanumattuu osoo dhaxxeetiin ajjeesuu nama na guuranii dhufan jedhi nama itti biti tumsiisa gaafa haati sabboontu tumsiistee sanitti nama itti biti birrii sii kenna oo feetanuu akkas godhi malee jaartiin hajjii amma jaartii maqallaalitti jaartii hajjii bar hajjii namni kamuu dadhabe bar nama akka kuwaasii kanatti akkanatti lafarra oofte waa itti gooti ka anaa waan naan jette sokoo qabatte gaafa hajjiin badisa waan namatti nani miti dhiisime hajjiin haa baduu naan jette bar hajjiin yoo bade jaarsi kiyya asuma keessa jira naan hin jettu Ani baantirees mubaa. waan manuma baante jaalattee osoo hin ta'in lukati yana arraabdee jaarsa kiyya daata hajjimmaa naa baduu naan jettu suudii miti karaa suudii sana hajjiin achi haa deemuu hin agarta yoo ati miila kiyya arraabdee na jalatti muuriin naan jettee Ishiin moo? isiin Maal qabdi ishiin? maal waa hin deematti maal beekadhaan hajjii maaliin qabdi hajjiin barakkana sodaata isiin jennaan lukanaa dhiqennaan luka dhiqa mana harennaan mana har waan mucaan sun itti jirumu isa qofatu beeka akkasiiti hammamee na dhiisa akka isinii osoo si waan nyaattan azaanaan illee kalaas nyaanni hin jiruu mire Mujira malee nyaanne. amma kana hoona hamtani Kanuma. Kuma waan basii ta'uu waan lafa rakka. kalaas siimee caaltu amma nan dadhabsiisee ani hin galu warra garri hin galu wayitu hin jiru kalaas akkasiiti ati amma maqaa kiyyaan galteeti achitti namallee wannaan jedhiniiti yaati sabboontuuti kana si gorse irraan dhagahi Haadha sabboontuu jechaan waliin gaa. Haadha sabboontummaa yallaa masgiida dhaqee dhufaati hagaan dhufuun nyaata naa qopheessa sitti ishee maal durasi bilbileeti Tamam haa jere gamoo haa jabsitti miti mandeen saatu gaa khalaas amma. sabboontuuti isin dabarfata dhibee haadha sabboontuu jechaan waliin nama maqaan balleessin abdii. Kabajamtoota fi hordoftoota hiikuma gartanii abdiin aaree lolee deemee baay'ee tokko aaree jira hin galuu jedhee haga waan feetaatullee hin galuu jedhee sababii hundi kajaa ni beekan sababii waan hin galleef yaa'iin barbaaduu jira. Sabamas gaa deemiti saatagassu qoonqoo naajaasa goo jedhee qoonqoo numaattu hunguuneyyuu tumutanii haasoo jiru saan nu dabartee abdiin nu dhufee gaa waan inni jedhu bira ammasoo saatiraa dhufe malee yaam godhuu noolu. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya kun abdii argitanii jirtanii baay'ee aarii jira. Abdiin illee manatti hin deebi'u naan jedhee jira. Ani sababa kootiif halatti hin cinqamin gali mana keetti si wajjin hin galanna na wajjin galuullee hin dide mana kootti hin du'iin jedheetu dide jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota keenya.
ammallee salaata deemee inshallah kaanee daddafne nyaata goonaniif sabboontonni waan hordoftaniif galatooma kabajamaa amma viidiyoo irratti walitti deebinatti nagaan tura. akkuma kabajamtoota kiyyaa viidiyoo sanallee chaanuma isa yuutuubiin sarara gadhiisaa fi haa argu waan jechuu jiru waan yaa'es guusan ifa argu yaani waan jiru kun sirri moo sirri miti ifa argu saniifuu yuutuub sarartiin gadhiisaa nagaan naa jiraadha.